Gooftaan Yesuus du'amu'ee kabaja mirgaa tolba'ee. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017tiin nagaan geessan nagaan nu ga'e jenna zorbal jedha afaan Amaariffadhaani. Barsiisaa ayyaana du'aa ka'uu kuni gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaan itti bilisa nu baase guyyaan itti du'ee du'aa ka'uu du'aa ka'umsa booda jireenya akka jiru guyyaan itti nutti agarsiisedha. Ayyaana du'aa ka'uu kana gaafa kabajnu warra qaban qofa osoo hin taane warra hin qabne warra harka qalleeyyii ta'anillee gargaaruudhaan Ortodoksii Tawaahidoon kan isheen dabarsitu abboota riiboo bitachuudhaaf makiinaa wal dorgomansiisan alatti tajaajilaa jechuun akkasii osoo hin taane baadiyyaas magaalaas afaan beekuun afaan sabisuun beekuun afaan sabisuun danda'uun himaanaa itti kenname nama galmaan ga'uu danda'u jechuudha. Faaruun afaan Oromoo baay'ee baay'ataa jira. Tajaajiltoonni baay'ee dhiibbaa baay'eetis jira, rakkoo baay'ee jira. Baay'een bahaa jiru. Dhagaa baadhatee dhufe jechuudha. Dhagaa baadhatee dhufe faarfannaa isnee faarfataa irraa waltajjiirra namoonni jiranii faarfachaa jiru. Keessumaa addatti anaan ilaallatee dhufe jechuudha. Gooftaan Yesuus du'amu'ee